Wan naannoon Amaaraa fi Tigraay abbummaa irratti wal falman ilaalchisee dhiyeenya kana sochiin gama Tigraayin taasifamaa jiru walii galtee Piriitooriyaa faallessaa jedhe mootummaan federaalaa. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a haala yeroo irratti ibsa miidiyaaf kenneeni kana kan jedhe ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Leggasa Tulluu bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waggoota 6 darban keessatti rakkoo keessoo fi alaa dandamatee jijjiirama hedduu fiduu himan lola hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee tarkaanfii mootummaan fudhate jedhaniin naannolee lamaanitti nageenyi bu'uus Dr. Leggasan himaniiru. ባሳለፍነው መጋቢት ወር የሸኔ ሽብር ቡድን በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይ የመከላከያ ኃይላችን ባደረገው አሰሳና ዘመቻ መጠነ ሰፊ ጃቢቶቴ ሰደርቤ ኬሳ ራያን ኢትሳ ኬኛ በኬወን ገሬን ሹሩር ኬሳ ሸኔ ኬሳ ሶቾቲ ዱላ ፊ ኦዴፈኖ ፉናኑ ታይሰን tarkaanfii guddaa fudhateera. Kanaanis miseensonni garee shororkeessichaa rukutamuun alattis bosona, holqawwanii fi bakkeewwan garichi waggootaaf qophaasaa to'atee bakka leenjii fi kuusaa loojistikii godhateetti fayyadamaa ture raayyaan ittisaa keenya to'ateera. Tarkaanfii garee shororkeessaa kan irratti fudhatameen naannolee gareen shororkeessichaa keessa socho'utti nagaa fi tasgabbiin bu'aa jira. Naannoo Amaaraatti hojii seera kabachiisuu hordofee naannichi gara nagaa fi tasgabbii guutuu ta'etti akka dhufu haalli taasisu uumameefira. Odeeffannoo sobaa fi dogoggoraa garaagaraan goomanii garee finxaalessaa fi hattuu wajjin kanneen hiriiran keessaa 12,000 ol kan ta'an waamicha godhameef fudhatanii leenjii haaromsaa fudhachuun jireenya nagaa jiraachuuf uummatatti makamaniiru. Miseensonni humna addaa duraanii 10,000 gadi hin taane sababa garaagaraa mufatanii bittinnaa'anii turan waamicha godhameef fudhachuun leenjii haaromsa keessa darbanii naannicha humnoota badiiraa ittisuuf ga'ee isaanii bahataa jiru. Warreen garee finxaalessaa fi hattuuf pirooppaagaandaa dhiyeessan miidiyaa hawaasaa gubbaatti zuutuun isafan diishqaadhaan rukutnee kuffisne jeneraal Abaluu kan jedhamu ajjeesne kutaa waraanaa akkasii haleellee jedhanii abjuutti fakkaate akka odeessan osoo hin taane naannoo Amaaraatti tarkaanfii milkaa'aa fudhatamaa jiruun naannichi gara nagaa fi tasgabbii gaariitti dhufeera. በአማራ ክልል እየተወሰደው ባለው ውጤታማ እርምጃ ክልሉ ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት መጥቷል። dhiyeenya kana bakkeewwan naannoon Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhabanitti walitti dhukaasuun akka ture gabaafamaa ture. Mootummaan Itiyoophiyaa ibsaarra kenneen bakkeewwan naannoleen lamaan abbummaa irratti wal falman kanatti sochiin gama Tigraayin taasifamu seeraan alaa fi faallaa waliigaltee Piriitooriyaa ta'uu beeksisaniiru. ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ ተገብነት የሌለው ብቻ ሳይሆን dhiyeenya kana gama naannoo Tigraay irraa bakkeewwan daangaa naannoo Amaaraatti haalli mul'ataa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu qofa osoo hin taane waliigaltee Piriitooriyaa kan cabsudha. Gaaffilee kaanii fi rakkoolee mudatan mariin furuu caalaa adeemsi daangaa humnaan kabachiisa jedhu dogoggora darbeerraa barachuu dhabu kan agarsiisudha. Uummata Tigraay yeroo ammaa nageenya isaa jabeeffataa jiru rakkoo marsaa biraaf kan saaxiludha. Tigraay ilaalchisee ejjennoo mootummaa hin jijjiiramne. Ibsawwan namoonni baasaniin tasumaa hin jijjiiramu. Eenyuun hin sodaachisu. Eenyuun iyyuu bifa adda ta'een hin fayyadu. Kana booda kallattii kaa'ame qofaan rakkinoonni akka furaman godhama. Gaaffiin eenyummaa fi daangaa murtee uummataa qofaan furmaata akka argatu mootummaan federaalaa kallattii ifatee kaa'eera. Bakkeewwan gaaffiin eenyummaa fi daangaa irratti ka'u hanga dhimmichi furmaata argatutti mootummaan federaalaa jechuunis raayyaan ittisaa keenyaa uummata naannichaa waliin ta'uun nagaa fi tasgabbii ni to'ata ni eegsisas. Kanneen buqqa'an haal duree tokko malee gara qeessaanitti deebi'uu qabu. Bulchiinsi bakkeewwan kanneenii filannoo uummataa qofaan hundaa'uu qaba. Haalli gaafa tasgabbaa'ee boordeen filannoo bifa walaba ta'een filannoo uummataa jechuunis riifarandamii gaggeessa. Naannoleen lamaanuu kallattii kana kabajuun raayyaa ittisaa naannoo sana jiruuf deeggarsa gochuu qabu. ሁለቱም ክልሎች ይህን አቅጣጫ አክብረው በአካባቢ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። lola naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti hidhattootaa fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamu ilaalchisee mootummaan yeroo garaagaraatti ibsa kennuun tarkaanfii fudhachuuf nagaan deebi'uu dubbataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itiyoophiyaa wal dhibdee isaanii nagaan fixachuuf marsaa lamaan Taanzaaniyaatti mari'atanis walii galanii Oromiyaatti nagaan bu'uu hin dandeenye. US dabalatee biyyoonni lixaa lolli naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkuma kan Tigraay karaa nagaan akka xumuramu yeroo garaagaraatti waamicha gochaa turan. Hidhattootni faannoo ajaja qindaa'e waan hin qabneef waliin mari'achuun rakkisaa akka ta'es mootummaan beeksisee ture.
Galtee Itoophiyaan Somaalilaand waliin dhimma ulaa galaanaan walii galaniin walqabatee Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa ari'uun gabaafame. Dabalataan waajjira qoonsilaa Puuntilaandii fi waajjiraalee qoonsilaa 2 Somaalilaanditti argaman akka cufaman murteessuu ishee Reuters aangawoota Soomaaliyaa waabeffachuun gabaaseera. Dhimma ambaasaadarri Itoophiyaa Soomaaliyaadhaa akka deebi'u taasifameen walqabatee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taaddala dhimmicha irratti odeeffannoon qabu jechuun Reuters gabaaseera. Itoophiyaan walabummaa biyya Soomaaliyaa keessa seenaa jirti jechuun tarkaanfii hatattamaa fudhachuun qoonsilaawwan Itoophiyaa Hargeysaaf Garaawee keessa jiru 7 keessatti akka cufamu ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaa ibsa baaseen beeksiseera. Dabalataan ambaasaaddara dabalatee dippiloomaatotni Itoophiyaa guyyoota 3 keessatti Soomaaliyaa gadhiisanii akka ba'an ajajuu ibseera. Itoophiyaa fi bulchiinsi Soomaaliyaa irraa walabummaa labsatte Somaalilaand ji'a 3 dura walii galtee ulaa galaanaa raawwachuun isaanii biyyoota lamaan gidduu muddama uumeera. Waliigalteen falmisiisaan erga raawwatee ji'a 3 booda amma murtee darbee kanaaf wanti sababa ta'e hin ibsamne. Haa ta'u malee ibsi ministeera haajaa alaa murticha kan fudhateef walabummaa tokkummaa fi tokkummaa daangaa Rippaabilika Federaalaa Soomaaliyaa eeguuf akka ta'e ibsee jira. Murteen Soomaaliyaa kun tibbana Soomaaliyaaf beekamtii dhowwachuu kalabsatte Puuntilaand gara Itoophiyaatti jila ergitee booda dhaga'ame. Ministeerri maallaqaa bulchiinsa hamma tokkoof bulchituu Puuntilaand guyyaa roobii daawwannaaf Finfinnee seenuun ministeer deetaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waajjiraalee qoonsilaa Somaalilaandiif Puuntilaand keessaa qabdu akka cuftu murtaa'uun isaa rakkoo Soomaaliyaan bulchiinsota kana waliin qabdu kan agarsiisudha. Kaabineen mootummaa Puuntilaand sanbata darbe walga'ii hatattamaa taa'een mootummaa federaalaa irraa amantaa dhabuu eeruun beekamtii amma dura kennee ture shaaruu ibseera. Sababiin ammoo paarlaamaan Soomaaliyaa pirezidantiin biyyattii ministeera muummee aangoo irraa buqqisuu akka danda'u aangoo dabalataa raggaasuu isaati. Soomaaliyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an Muktaar Mahammad kana dura waa'ee Soomaaliyaa wanti miidiyaatti dubbatan mormii kaasee ture. Isaanis boodarra dhiifama gaafataniiru. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand Itoophiyaaf handaara galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu kennuu irratti hundaa'a. Itoophiyaan bakkee kanatti buufata humna galaanaa akka hundeessitu booda keessas Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa ni kenniti jedhamuusaa hordofee Soomaaliyaan mufii guddaa dhageessisteetti. Dhimmichas dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessiteetti. Jamaal Bushuraa nama ganna 18 yoo ta'u nama gabaabaa Afrikaa jedhamuun galmee dinqisiisuu Afrikaan waraqaan ragaa kennameefira. Kaalid seentimeetira 60 yookaan ciqilee tokko xiqquma caala. Aanaa Kofalee ka jiraatan abbaan Kaalid Jamaal Bushuraa beekamtiin nama gabaabaa Afrikaa jedhamuun kennameef homaa akka isaaniin buufne dubbatu. Ammoo guddisa mucaa akka malee gabaabaa kana irratti yaada isaanii BBC'tti himaniiru. Bartu asagan sagantamii 8 barreeffatanii waggaa 9 osoo hin beekne akkanumaan harkuma qabaa olii gadi gara galchaa bitaa mirga deebisaa waa inni hajamuun kunuunsaa manni yaalaa kan hin finne jiru akkasuma badadaa ture. Waggaa 9 akkasitti ture. Umrii isaa irraa waan mimmiksuu sana aanan ofittuu malee aanan kaan illee aanan argamu kana hin dhugu. Haga ammaatitti hawaasatu gargaareetti. Ijoollee kan biraa qabdu isin Kaalid mucaa meeqaffaa keessanii? Ijoollee nama 10 keessatti darajaa arfaffaati. Ijoollee 10 qaba isaa waliiti. Hirti isaanii ijoollee baay'ee dheeru. Isaa achi namni waan akkanaati wanna hin jiru. Soofichaa qof garii isaallee hin jiru. Meesini Kaalid gabaabaa ta'uusaa yoom bartan? Xiqqoo ture jedha. Xiqqooma nama sodaachisa biyyee soorachaa sanidhuma. Akkam nama sodaachisa jechuun? Akkasumas siqee xiqqoo rabbi gargaaree ol siqe malee xiqqoomaaf xiqqoo guseedha. Baay'ee xiqqaa ture jechuudha? Xiqqooma xiqqoo. Ogeeyyiin fayyaa waan sinitti manqabu hoggas? Baay'ee uumamanaan jedhu. Mana barumsaa akka hin galle yookaan immoo akka hin baranne hin dhaga'e jechuun sababuma dugdallee akka dhukkubu viidiyoo wayii keessatti yeroo haasa'u dhaga'eera. Dugdallee lafti kanallee gisee tokko ni mataa dugdallee isa kanallee ni mataa akkuma dhageessan mana barumsaa xiqqoo faadaansii mataa kana beektu
gabana gizee gabaabaa kana itti baalansii mataa kana yaada irratti hanqinni qaba waan sanii jedheeti saragaatedha ammoo waa isa barbaachisullee haala isaa waan inni nyaataa ittiin bashannanaa deemu bashannana barbaada xiqqoo xiqqaa baay'een barbaadu waan ammoo la'uun xiqqoo yaala isaati. Kanaaf jechuudha kan mana barumsaan seenne. Mana barumsaan seenne mana qaraatii wayii seenee awwala quraana daamaa kana. Nama baay'ee gabaabaa beekama akka ta'u yoom dhageessan jechuun akkamitti dhufanii sartifikeetni illee akka kennameef argeen jira waa'ee isaa natti himame. Sartifikeettiin kennamee malee wanti dhumaa tasaariin tokko hin jiru waan tiraanspoortii sun hin kennu. Asiin waamtee Addis Ababaa nu fiddee achi nu gabde kadhataa galee jira. Seerri isaa seentimitira 60 jedhan sartifikeeta kenneeti isuma nu kennee nu areemaa wanti nu gargaaru hin jiru. Yoomi kun yoom ta'e? Idaarii bulii 30 irratti. Gara fuulduraatti maal hojjechuu akka barbaadu fa'aa waan sinitti hime qabaa? Saarii yoo lasimu nama baay'een saalfataa gibee tokko ofiillee gargaaramee barachuu barbaada barumsa barachuu barbaada biyyaallee yoo rabbi waan haa godhu biyyaallee bu'aa buusuu barbaada waan biyyaratti waan annee dirjiitii tokko uummatee ka'ee dirjiitii kan keessatti barsiisaa qaxaratee ofii gillis barachuu barbaada anaanaas yoo naanaas moo qaroo namaati anuma daangessee baajata dhagaarraa waa inni hajamu kulli guutuu dadhabuurraa addaan ga'e malee nama daangaa qabuun hanqina kiyyaaf akkanas takaalamee nama hin hafee. Sababa neetwoorkiin sagaleen qulqulluu ta'uu dhabuuf dhiifama isin gaafanna. Kaaliid fedhiinsaa maali ka jedhu irratti yaada gabaabaa kana waa'ila koo Habtaamuu Xibabuutti meera. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Barachuu barbaada. Barattee maal hojjechuu barbaadda? Waa mara. Hiriyoota qabdaa? Mee waan hojjettu natti mime? Waa mara hojjedhatan. Akkasi dhukkubullee yeroo haasoof dhageen ture. Natti mime? Gada Basaasaatti dhalatanii nama amantaa musliimaa kabaja guddaa qaban ka ta'an Haji Muhammad Sa'iid umraaf gara Makkaa imalanii tasa lubbuun isaanii darbeera. Awwaalchi isaaniis achuma Makkaatti raawwatame. Abbaan amantii ganna 78 ta'an kun tasa boqochuun namoota isaan beekan hedduu rifaasise. Awwaalchi isaanii biyyatti ta'uu dhabuunis gaaffii uumee ture. Dhimma kanaafi seenaa Haji Muhammad akka nutti himan baroota hedduu dura kan isaan beekan imaama masjida Saawudii keessa jiru kataan Imaam Ibrahim Shaafii gaafanneerra. Jalqaba haala boqochuu isaanii dura ture gaafanne. Dhukkubsanne tasuma boqotanii xiqqoma ishaa'illee salaatanii taraawiihallee salaatanii idduma sanitti natti ulfaata jedhanii osoo tahajjuda hin salaanne yeroo xiqqoo gabaabduu wayii haqqisanii eega haqqisaniitiin jedhanii ammoo na haqqisiise jedhanii aana wahiitiif daabboo wahii afaaniin qabanii sanillee didanii haganumatti itti ulfaannaan ijoolleen bira jirtuu fuutee gara mana yaalaatiin deemna hoo jettee ta namni warra dingatanyaa jechuudha yoo fuudhanii isiin gahanii jedhanii akkana yoo siree irra gadi ciibsaniitiin jedhan keessumaa baate wannuma takka agartee dhukkubsata guddaa wahiitu dhukkubsanne waanuma yeroo gabaaf dhukkubsatan akkuma du'an san. Mana yaalaa qaqqabanii garuu wal'aansa utuu hin argatiin boqotanii jechaadha. Siree yaalaa irra hoo ciibsachumatti keessaa baatee osoo seeqatan keessaa baatee ruuhiin isaanii haramatti isaan dhukkubsatumaa hin qabanii ufiifuu isaan wama dhibdee jedhan kanaayyuu hin qabanii damana kana gartee dadhabbii hin himatanii dadhabbii kanallee hin himatan malee mana yaalaa dhaqanii maramanii hin jenne eegasi immootu waraqaa isaanii irratti wanni akkanatti ajjeessu kun waan onne dadhabinna jecha achirra barreessanii sajjalanii jiranii. Tole yoomi kan isaan boqotanii awwaalchi isaanii yoom raawwate? Barii kibxataati halkan wiixata guyyaa oollee halkan amrii ta'an sa'a 9 haga sa'a 10 hedduu kanatti boqotanii agartanii duuti isaanii nama dhibde osoo kolfan osoo seeqatan osoo gammadan amrii ta'an. Tole awwaalchi yoo kaleessa raawwate? Kibxata aduu maksanyoodha gaafa san raawwate halkan keessatti baada salaata ishaa'ii. Tole egaa Makkaatti awwaalaman jechuudha? Makkatti du'anii Makkatti awwaalaman bakkeen isaan itti du'an harama jechuun hin danda'ama. Achiin jiraataniimi? Achiin jiraatan ziyaaraa dhaqani gaa umraa dhaqani. Umraa dhaqanii achitti boqotanii? Umraa dhaqanii achi boqotan. Reeffi gara biyyaa akka galu maatiin hin gaafanne isiniin? Gaafatu nutu gaafateetiin nurra laalina
rabbumattuu igwa isaanii tana akkanat tolchee as godhee fi biyya tana waan jaalataniif rabbi fidee asitti isaan boqachiise asumatti qabbarraa nurra laayinaa jennee bilbilaan ummata gaafannee ummannillee nu eeyyameetiin nullee sanuma barbaannaa wama kadhatanii rabbii ufiirraa argatanii achumatti qabbaraa jedheeni eeyyama argannee asumatti qabbarre. Tole makkaa yeroo deeman kun yeroo duraaf mitiimi? Zamana dheeraa hajjii gara gartee marroo 30 ol ka ta'u hajjanii jiranii umraa waggaa mara deemanii. Ayyee. Mee Haji Muhammad maaliin yaadatamu? Haji Muhammad Haji Sa'id Jil'oo wanni yaadatamuuni hayyuu namaati beekaa namaati ammallee kennama rabbii kennama addaa qabaa ammallee abbaa amantiiti abbaa hiyyeessaati abbaa yatiimaati abbaa dadhabaati rakkoon tokko yoo argamee jedhe biyyatti yoo argame karaa mootummaatiin nama rakkoo hiikaa ture karaa ummataatiin bakkeen isaan gahanii nagahattu argamaa abbaa nagahaallee jedhamaa misooma karaa amantii islaamaa kanaan dirijjitii guddaa mu'assasaa yookaan warshaa agartanii dhaabanii isarraa agartanii masaajida masjidoota agartanii galii godhanii akka masjidni kadhattuun taane akka masjidni abbaa qabeenyaa ta'u godhanii jiruun isaanii kana ture gizee hundaa akka mootummaan jijjiiramuun akka barri jijjiiramuun gizee mara isaan abbaa hidhaati polotikaa yookaan siyaasa waan jedhamu kanaaf qabanii isaan waan nama jabaa ta'aniif hidhanii waan isaan keessa hin jirreenillee hidhamaa turanii jiruun isaanii akkana turan